जी yeroo tilaachi nu geera waan ta'eedhaaf aamileedhaan gara waltajjiitti nu simata. Aya ol ka'uu dadhabeen ture. Woboo ummata Oromoo jirtu jirraafu as jirra. Ooftaa sangaa kana batti fiddaa'e. Michaa amma deddeebistanii maqaa dhootan kana marroo seenaa jaal marroo seenaa namni akkana barnootaa fi nagaa jaallatu takkaan agarreni nan guddise. mootummaa Itoophiyaa mootummaa Abiyyiif mootummaa Lammaatu gurbaa kana bineensa taasise. Wallaale barbeke ni sirrooftaaf si eege sirra kaa'e abdii soba waanuma hin taane boode wayi jaalala. जी yeroo tilaachi nu geera waan ta'eedhaaf aamileedhaan gara waltajjiitti nu simata. Aya ol ka'uu dadhabeen ture. Woboo ummata Oromoo jirtu jirraafu as jirra. Kasimiti aya har'a guyyaa waan sadii waliin qabnu kabajataa jirra. Tokko bara haaraa bara 2020 gara bara 2021tti guyyaa ceenee jijjiirraa bara haaraati baga ittiin singae. Lama amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ka jedhamu bara cunqursaa bara roorroon hammaate waraanni bilisummaa Oromoo kallattii hedduutiin keessumaa qabsoo gara bahaa eegale warra Sumaalee waliin Dargii waliin isa qofaa moobiti sabni Oromoo Oromummaa isaayyuu amma Finfinnee jalatti lolaa jiraachuu keenya beekuu jechuudha. Finfinnee jalatti lolaa jirra. Ni qabatta? Ni shakkita? Ni qabanna. Shakkiin tokko iyyuu hin jiru.
xiyyaara isaas argiteetta, taankii isaas argiteetta, diishqaa isaas argiteetta. Homaattuu hin ba'u. Kilaashiin jala siqanii lolanii jechuu. Isa immoo beektaa muuxannoo isaatti qabdaa. Ati sanaaf cuuphamteetu baate. Yeroon kun immoo yeroo dhaloota kanaati. Dibata qabnaa, kakuu qabnaa, ni injifannaa jechuu. Shakkiin qabnu sanarraa tokkoyyuu. Sanarraa shakkii tokkoyyuu hin qabnu jechuudha. Bifa kamiinuu yoo ta'e Oromoof nuti toluma duuna. Toluma duuna. Isa nu jibbuufis lubbuu laanne, isa nu jaalatuufis lubbuu laanne. Isa nu jaalatu immoo waliinidha lubbuu laanne. Waliinidha lubbuu laanne. Rakkoo sadarkaa kophee ofii nyaatanii qabsaa'uu irra hin jirru nuti. Galanni uummata Oromoo miileena sanaaf haa ta'u. Isa du'ee nu jiraachise. Kanaaf yoomiyyuu taanaan duuba deebiin hin jiru. Itoophiyaan har'aa raafamaa jirti akka aannanii. Itoophiyaan raafamtu kana ni raafna. Raafamuus qabdi. Yoo raafamuu baatte aannan qammane taati. Aannan qammanee ajaa'ee ni bada. Akkas taate raafamuun dirqama. Yoo raafamte immoo dhadhaa fi dhama baachi keessaa. Kanaaf nuti raasnee dhadhaa sana baasuu qabna. Galata nurraan qabdanii galanni keessan bilisummaa Oromoo qe'ee nagaa jiraattan. Daa'imni shamarran hawwan keenya nagaan bobba'anii bishaan dhaqanii qoraan dhaqanii mana baaburaa dhaqanii gabaa bahanii bir'annaa tokko malee nagaan deebi'an. Nagaa akkasiiti waan ta'eef bilisummaan kan dhufu galanni keessan bilisummaa sana haa ta'u jechuudha. Bakka jirtanitti akkuma si yaamanitti keessummaa isumasin nu keessummeessitan sin keessummeessina iddoo tokkotti nu deemaa jedhanii bakka sanatti deema. Waraanni bilisummaa Oromoo sagantaa erga goolamneetiin booda kallattii kee beekta, bachala kee beekta, bakka irraa dhufte beekta, waan fixatte fuxatte lafarraa buqqisee dhuftetti deebi'i hatattamaan. Asii waan fixatte jennaan nama tokko as keessatti arguu hin barbaadu. Dhagnaan moo baafanne jetteetta? Dhagnaan baafanne? Lolaan dhagnaa baafadhu. Aayaa yoo xiqqoo dhiichisuu barbaadde immoo inni walal keessaa woboon maal kajeelee? Inni dheessa keessaa woboon maal kajeelee? Inni shiishii keessaa woboon maal kajeelee? Inni zoonii lixaa woboon maal kajeelee? Inni badaalaa woboon maal kajeelee? Ooftaa sangaa kana batti fiddaa'e. Micaa amma deddeebistanii maqaa dhootan kana marroo seenaa jaal marroo seenaa namni akkana barnootaa fi nagaa jaallatu takkaan dhagarreni nan guddise. Mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Abiyyiif mootummaa Lammaatu gurbaa kana bineensa taasise. Ammas araaramuu qabu. Lola fixuun dandeenyetti seenani, lola kana fixuun danda'ani, biyya kana balleessu. Gurbaa kana waliinis warra kaan waliinis taa'anii mari'achuu qabu. Kuni filannoo dura dhumachuu qaba. Micaan kuni nama nagaa jaallatu, nama sammuu qaroo, nama barnoota jaallatu, nama taa'ee danda'a fa'iin teessisee qayyabachiisaa ture. Ni nu gargaara, isaanii nu gargaara. Bosona keessa jiraachuun qabu, dhugaa dhabe dhugaatti deebisanii filannoo dura kun raawwatamuu qaban jedhaa galatooma. Kalau ingin cuaca hamil dan gara tersusani, hamil.